Akka barreeffamoonni tokko tokko ibsanitti waa'een Chaayinaa dhugaa ta'uun isaa hin oolu. Osoo Addaamii fi Hewaan Chaayinaa ta'anii jiru ta'eera ta'eetiin nuti silaa yoona kana jannata keessa jiraanna turre. Sababni isaa biqiltuu bareedaa sana dhiisanii buufitti nyaatu turan inni jedhamu sun dhugaa ta'uunsaa hin oolleem. Addunyaan kun akkuma namoota bifa garaagaraa baachaa ooltu namoota amaloota isaanis walumaan keessummeessaa oolti. Amaloota gurguddoo tibba kana bifa haaraatiin addunyaa kana irratti mul'atan sukkaneessoo fi ajaa'ibsiisoon haala kana fakkaatuun isiniif qabadheen dhiyaadheera faana dha'am. Kun The Great News YouTube chaanaliidha. Warreen miseensa maatii YouTube chaanalii kana hin taane subscribe gochuun miseensa maatii YouTube chaanalii kanaa taatanii odeeffannoolee wayitawaa nuti guyyaa guyyaatiin gadi lakkisnu akka dhaggeeffattan isiniin jecha. Akkasumas immoo warreen miseensa maatii YouTube chaanalii kanaa taatan immoo laayikii fi sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa. Yaadaa fi qeeqa keessanis koomentii jalatti nu barreessaa isiniin jecha. Odeeffannoolee ajaa'ibsiisoo fi addunyaa keenya irratti hin jiran yookiin ta'anii hin beekan kan jedhaman kan shakkii namatti uuman qabadheen isiniif dhiyaadheera faana nu dha'am. Dhugaatiin al takkichaaf addunyaa keessatti hin argamne biyya Chaayinaa keessatti argamuun isaa himame. Kibba Chaayinaa keessatti warshaan haaraan tokko dhugaatii haaraa addunyaa koofnan gumaacha jechuun erga eegalee qaata yeroo lakkoofsise. Dhugaatiin kunis Snake Wine yookiin immoo afaan keenyaan wayinii boofaa jedhamuun beekama. Wayiniin boofaa kun akkuma maqaa isaa wayinii boofaa irraa hojjetamudha. Marree akkuma beekamu biyya Chaayinaa keessatti boofaa nyaataaf itti fayyadamu erga eegalame jaarraa haa lakkoofsisu iyyuu malee dhugaatiin hin amaleeffatamne. Waan nyaataaf itti fayyadamnu immoo nutis dhuguu qabna jechuun Chaayinaan ammas dhaadannoo haaraa eegaluun ishii fuula addunyaa jalaa waan dhokatu miti. Kibba Chaayinaa keessatti wayiniin boofarraa hojjetame dhugamuu haa eegalamu malee yeroo muraasa keessatti Chaayinaa guutummaa waliin gahuun isaa hin oolleem. Aadaa biyya tokko keessatti wanti akka safuutti ilaalamu biyya tokko keessatti immoo amaleeffatamaadha. Chaayinaan wayinii boofaa irraa hojjettee dhugaatiif haa qopheeffattu malee ija biyyoota tokko biratti garuu haala gaariin hin ilaalamne. Gaaffiin tokko biyyoota tokko irraa haa dhiyaatuufi malee haalli deebii Chaayinaa garuu maal isin ilaallata? Qofaa ta'uun afaan kee dammaan qabeera jechuun of baraa karaa nagaa deebisteetti. Dhugaatiin Snake Wine jedhamu kun biyya Chaayinaa keessatti erga eegalee ture bubbuluyyuu amma yeroo kana gara Chaayinaa gara kibba warra Kooriyaa fi biyyoota tokkottis babal'ateera. Kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota YouTube chaanalii keenya. Ammas odeeffannooleen addunyaa keenya jiran keessaa inni tokko odeeffannoo ajaa'ibaa kan nama jechisiisu dhugaatii bifa addaatiin biyya Yuukoon jedhamu keessattis qophaa'es haala kanaan isiniif qabadheera. Akkasumas immoo uummata Yuukoon jedhamu biratti immoo dhugaatiin ajab nama jechisiisu bifa wayiniitiin qopheeffamu erga eegalee waggoota lakkoofsiseera. Dhugaatiin kun Yuukoon Wine Wusk jedhamuun kan beekamu yoo ta'u dhugaatii kabaja jedhamee waamama. Dhugaatiin kun namoota jajjaboo fi keessummoota biyyaa akkasumas namoota birriin kaffalameefitu dhugama. Dhugaatiin kun kan adda isa godhu quba ijoollotaa irraa hojjetama. Harki caalaan namoota gara biyyittiitti godaananii harka isaanii gibira kaffaluun quba isaanii irraa dhugaatiin kun akka hojjetamu taasifama. Dhalattoonni biyya Yuukoon kanatti godaanan harki caalaan isaanii quba akka hin qabnetu himama. Marree kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota YouTube chaanalii keenya. Odeeffannoolee addunyaa keenya irratti mul'atan ajab nama jechisiisan dhimma dhugaatiitiin wal qabatan kanneen kana fakkaatan qabadheen isiniif dhiyaadheera. Warreen hafanis immoo isiniif qabadheen nan dhufa asumaan nu hordofaa.